Fattoota keenya ONN irraa gaafa dilbataa akkasii darbuu qophii keenya taateewwan gurguddoo torbee xumuramaa jiru kana keessa kan akka biyyaatti akka gaanfa Afrikaatti akka addunyaatti ta'an keessa kan filannee deebisnee gurraan singeenyu qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa kana qabannee kan dhiyaanne immoo Andassuu Duraa fi Waayilakoo. Geetoo Lamayyooti. Geetoo Lamayyoo waliin taanee ogeessa kaameraa Sabtaamuu Abarraa nu waliin jira. Har'a nu waliin turaa waggaa jennu kabajaanaadha. Itti deebina daawwattoota keenya nu waliin turaan afeerraa kootemmas. Deebinee daawwattoota geetu inni guddaan tokko torbee kana keessa kan dhagahame dhimma ganna kanaan wal qabatudha. Oromiyaa bakkoota adda addaatti bokkaan roobee balaa geessiseera. Bal'ina sa'aatiitti deebita. Akka walii galaatti immoo tibba gannaa kana hafe ji'a hagayyaa fi fulbaana keessa bokkaan garmalee roobuu danda'a jedheera dhaabbanni raaga qilleensa biyyoolessa Itoophiyaa. Dhaabbanni meteoroloojii Itoophiyaa akka raagetti hagayyaa amma jalqabame kanaa fi fulbaana ittaanu keessatti ganna kana kanneen bokkaa argatan bakkoonni dhihaa Itoophiyaa, kibba dhihaa Itoophiyaa, kaaba dhihaa Itoophiyaa fi giddugala biyyittii keessatti warri bona ganna kana bokkaa argatan of eeggannoo taasisaa. Bokkaan guddaan roobuu danda'a. Haalli qilleensaa dhufu bokkaa giddugalaa hanga ulfaataatti roobuu mala jedhee akeekkachiiseera. Of eeggannoo godhaa jedhee. Keessattuu lafti sigigaachuu ni mala, lafti qonnaarra lolaan ciisuu, bishaan ciisuu ni mala. Laftis mataansaa garmalee jiidhee midhaan biqilchuu dhiisuu ni mala. Ooyiruu biqileerrallee midhaan jigsuu ni mala. Irra ciisee tortorsuu ni mala. Lolaan nama fudhachuus mana fudhachuus ni mala. Magaalaa keessattis baadiyyaa keessattis jedhee akeekkachiisa kenneera. Kanaaf warri qaamni dhimmi isaan sillaallatu warri magaalaa keessas warri baadiyyaas xiyyeeffannoo godhaa jedheera dhaabbanni raaga qilleensa Itoophiyaa. Badiisaa qofa immoo miti waan gaariis baatee deemuu danda'a jedheera. Maaliif warri midhaan facaasan qonnaan bulan lafa amma garmalee jiidhee midhaan biqilchuu dide yookaanis bishaan irra ciisee midhaan biqiluu hin dandeenye achi siiqamee gara birraatti qotamuu waan maluuf midhaan birraa keessa faca'uu danda'u akka filmaataatti qopheeffadhaati waggaa birraa lafa amma bishaan irra ciisee jirurra facaafattu. Kanaaf jedhee gorsas kenneera. Warra ogeessota faanas ta'aatii qaamota dhimmi isaa ilaalu warra nageenyas faana ta'aatii naannoo keessanis eeggadhaa mannis akka lolaatiin fudhatamne namnis qabeenyis jedheera. Kun ji'a ittaanan kana jechuudha hagayyaa fi fulbaana keessa. Hanga fulbaana waxabajjii fi adoolessa keessa immoo balaa inni geessise guddaadha. Achi keessaa geetuun itti fufachuudha. Bishooftuu fa'aa dabalatee Finfinnee dabalatee godina Shawaa dhiyaa kibba dhiyaa keessatti maaltu ta'ee ka jedhu immoo geetuutti fufe. Bishooftuu fa'aa qofa osoo hin taane gidduu kana immoo Naqamteetti illee dhaga'ameera. Naqamteetti halkannitu rafaa jiranii naannoo sa'aatii 5tti maatii nama 3 ta'anii ciisaa jiran daa'ima 2 jalaa fudhatee ba'e haati birmadhaa jechuun namni yeroo sana qaqqabu dhibeellee isheen illee sammuun darbee biyya akka isheen baddee ergasii immoo namoonni 5 balaa sanaan illee ammallee du'anii akka jiranidha kan dhaga'ame dassu kan na bira jiru immoo akkasuma kan wal fakkaatu godina Shawaa kibba lixaanaalee Iluu fi Sabbataa Hawaasitti lagna Awaash guutee jiraattota ganda 5,000 ol tilmaaman akka qabeenya isaanii irraa buqqisee ooyiruu midhaaniillee hektaara 2,400 akka hojii ala godhee mancaasedha kan dhaga'ame torban kana keessa. Horii manaa warreen akka lukkuu, hoolaa fi re'ee humna isaanii hin beekamne baay'inni isaanii kan hin beekamne illee balaa lolaa sanaan laga Awaashitti oofee akka inni gandoota keessatti oofee akka inni balleessee gandoota kana keessatti kan mudatedha balaan yeroo darbe nyaatee sanbata darbe immoo akkasuma jechuun harri sanbata isaa guddaadha. Sanbata isaa darbe kana keessa immoo roobni laga Awaash gama Shawaa lixaan karaa tokkoon aanaa Iluu keessaa immoo karaa afuriin cabsee itti seenuudha kan beeksise balaa sana geessiseera gara miidhaa cimaa geessiseetti jira. Viidiyoolee hedduun illee deemaa jiru yeroo namoota baatanii ceesisanii yeroo manni guutee wantoonni hedduun dhiman mancaatii guddaa geggeesseera jechuudha dassu akka aangaa'otni aannotii Iluu fi Sabbataa Awaash
ammas roobni gidduu kana roobuu danda'a jechuudhaan isaanillee dambalii lolaa kana dabaluu danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaa akka isaan geggeessuu danda'an miidiyaalee gurguddoo kanneen akka Addis Istaandardiitti himaa turan yeroo darbe kana keessa. Dhugaadha geetu nama gaddisiisaa amma isheen naqamtee suni ijoollee ishee lama irraa fudhatee badee otoo ciisaa jiranii ijoollee ishee gaafa dhabdu ofii maraattee badde bakka buuteen isheen argamne jechuudha. Kanaaf Oromoon wal gargaaruun walii birmatuun buusaa gonfaanni jedhamee amma ifa ta'ee akka seeraatti ragga'e kun akka Oromiyaatti durumaanuu inni jiru suni wal gargaaruun otoo jiraate haadha ijoollee kanaa ijoollee ishee dhabdee ofillee dhabdee isheenis lagaa buutu lolaanaa nyaatu biyyaa haa baatu sammuun tuqamee hin baramne akkasuma Awwaash yeroo hundumaa ganna beekamaadha. Godina Shawaa dhihaatii ka'aa gara dandii kanaatii ka'aa achi keessa naannee kibba dhiyaa Shawaa seenee achi keessa Shawaa bahaa seenee Arsii seenee dhaqee naannoo Affaar keessatti fi naannoo Sumaalee keessa darbee Sumaalee keessatti hafaa. Amma kana waggaa deemuun miidha baraanas miidheera godinoo naannoo biraallee Affaar keessallee Sumaalee keessallee Shawaa dhiyaallee Arsiillee miidheera. Kanaafi keettu iluun garmalee miidhame godinni Shawaa dhiyaa aanaa iluu fi aanaa Hawaas garmalee irra garagale. Manguddoota fa'aa miidheera beellada miidheera midhaan irra galagaleera mana barumsaa fi buufata fayyaa Asgurii fa'aarratti hamaa ture. Humni qilleensa waraana Itoophiyaa kan jeneraal Yilmaa Mardaasatiin hoogganamu humna tokko achi erganii naannoo sabbataa Hawaas iluu kanatti gargaarsa godhaniiru galatoomuu qabanii. Hawaasni keenyis naannoo miidhame kana wal gargaaruun aadaa haa godhatamuun dhaamsa keenyadha. Garuu inni guddaan waggaan Awwaash akka inni nama miidhu beekama. Maaluma hojjeta biiroon jallisii fi bishaan Oromiyaa. Maaluma hojjeta ministeerri jallisii fi bishaan federaalaa. Kan Hawaas silaa waggaan akka inni irra galagalu beekama. Maaliif fala gochuu dhiisamee umurii guutuu uummanni achirratti waggaan akkas akka hiraaru maaliif akka yaada dadhabame ifa miti ka jedhu gaaffii keenya ta'uu isaati. Kan ittaanu kan bira jiru baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabbilee maallaqa gara biyyattiitti daddabarsan 4 karaa seeraan alaati kan jedhe torban kana keessa ifoomsee jira. Akka jedhetti qulqullina sirna faayinaansii Itoophiyaa diiguu fi sharafa gabaa jallisuuf kaayeffatanii seeraan ala maallaqa gara biyyattiitti daddabarsaa akka jiranidha kan inni torban kana keessa akeekkachiise. Isaaniinis maqaa baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabbilee gochaa kanarratti hirmaatan jedhe yookaan hawaalaa warra jedhaman kana dhaabbilee kana arfan ifoomsee jira. Daddabarsa maallaqaa Shigiyaa warra jedhaman daddabarsa maallaqaa Adulis Ramadaa Pee kan jedhaman daddabarsa maallaqaa Taaj warra jedhaman lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraniitiin karaa dhaabbilee maallaqaa daddabarsu hayyama hin qabnee fi firoota isaaniif maallaqa erganiirraa akka of qusatan karaa dhaabbilee arfan kanaa jechuudhaan torban dabarsine kana keessa akeekkachiisetti laateera. Galatoomii kan biraan torbee kana keessa kan dhagame waa'ee mana murtiiti. Manni murtii sadarkaa duraa kan federaalaa manneen murtii boqonnaaf cufamaniiru jedhee beeksiseera. Manneen murtii hagayyaa tokko hanga fulbaana 30tti boqonnaadhaaf cufamuu jedhee beeksiseera. Garuu haa cufaman malee hojiin ariifachiisoo ta'an immoo hin cufamanii hin hafanii kan mirga namaatti wal hidhata qaban galmeewwan itti fufamus mana murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaatiin ilaalamu. Abbootiin seeraa mana ganna kana yoo boqonnaa qabaatan illee dabareen bahee fi gaafa dabaree isaanii tajaajila kana kennuun isaanii hin dirqamadha jedhee manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa ibsa baaseera torbee kana keessattuu manneen murtii hariiroo hawaasaas haa ta'u manneen murtii dhimma yakkaa ilaallatu kan mirga namaatiin wal qabatu waan hatattamaa jechuudha. Akka tajaajilli isaanii adda hin cinne dabareetiin abbootiin seeraa dabareen bahee fi dabaree isaanii dhaqanii tajaajila ni kennu. Fakkeenyaaf warra mana hidhaa keessa jiran ilaalchisee warra mirga
hojjettoonni miindaa isaanii argachuu qabu laalchisee chaappaa dhimma hatattamaan mana murtii keessaa argachuu laalchisee dhimma abbaan yookaan haati mucaaf nyaata yookaan soorata kafaluu yoo didde yookaan immoo waan hatattamaan mirga namaa wal qabatu kan dhimma hawaasummaa isaa ta'u kan yakkaa wal qabate inumatti fufa ganna kanas jedhamee dubbatameedha. Kan kana himan immoo obbo Fawad Kiyaariidha, pirezidantii mana murtii sadarkaa duraa federaalaa akka ta'an jechuudha. Torban kana keessa kan dhaga'ame namoota yakka nama daddabarsuu irratti hirmaatan shan irratti murtiin du'aa murtaa'eera jedha ministeerri haqaa. Torban dabarsine kana keessa gorsaa ministeera haqaa akka jedhanitti dhuma bara 2017 kan amma keessa jiru kana keessatti namoonni daddabarsa namaa irratti hirmaataniiru jedhaman 5 seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii erga ilaalamee booda murtiin du'aa akka itti kennamudha kan darbe. Kanaaf nama daldalli namaa fi namoota seeraan ala daangaa ceesisuu yakka kana akka malee waan biyya kana keessatti babal'ataa dhufeef rakkoo kana immoo walii wajjin furuudhaaf hanqisuudhaaf biyyoota akka Jibuutii, Keeniyaa, Maalaawii wajjin hariiroo hojii yakka kana hir'isu hojjechaa jirra jedhu gorsaan ministeera haqaa Itoophiyaa obbo Balaayee Yirgaa. Naannolee kana keessatti hojiin daldala namaa fi nama seeraan ala daddabarsuun yakka guddaa akka ta'e waan hubannoo cimsuu hojjetamaa akka jiru dhallee torban sana kan isaan gaazexaa Plus itti himanitti. Haaluma kanaan bara kana keessa namoonni 5 nama gurguruu fi seeraan ala daddabarsuu keessatti hirmaatan adabbii yakkaa lakkoofsa 178 irratti eerameen himatamaniiru. Lakkoofsi adabbii yakkaa eerame sun immoo hidhaa waggaa 25 umurii guutuu fi akka waan adabuuf jarri kun immoo balleessoo ta'anii waan argamaniif adabbiin du'aa akka itti darbudha kan torban kana keessa murtaa'e. Torbee kana keessa murtaa'e ta'uu hin taane torbee kana keessa himame wantichi waggaa keessadha. Raawwii hojii bara 2017 akka lakkoofsa Gi'iziitti hojjetamedha kan beeksise torbee kana keessa. Kanaaf murteen namoota 5 irratti kan darbe kan du'aa kun torbee kana keessa miti. Dubbichatu torbee kana keessa dhaga'ame malee waggaa guutuu keessattidha akka ittiin baasirraa daawwattoota hordoftoota keenya. Sagantaan keenyatti fufeedha daawwattoota ONN irraatii kan hordofaa jirtan taateewwan gurguddoo karaa keenyas haa ta'u karaa sabaa himaalee adda addaa addunyaatiinis haa ta'u kan birootiin tatamsa'an irra deebinee filannee gurraan singaa jirrudha. Nu hordofaan ammas affeerraa keenya Andassuu Duulaa fi waa'ila koo Geetuu Alamaa yoo liin taane ittiin fufa Geetu. Kan biraan torbee lama keessa kan dhaga'ame imbaasii Ameerikaa irraati kan Finfinnee jiru. Imbaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru kanaa booda dubartoonni ulfaa Ameerikaa deemanii mucaa dahanii waraqaa eenyummaa waraqaa lammummaa kan lammummaa Ameerikaa argachuun akka fedhu hubadhaa jedheera. Torbee kana keessa imbaasichi beeksisa kan kenne dubartiin ulfaa biyya kanaa tokko kaayyoon ishee inni guddaan Ameerikaa deemtee achitti deessee mucaan ishee lammummaa Ameerikaa akka ta'u barbaachaaf viizaa kan gaafattu yoo ta'e imbaasiin keenya viizaa isiniin kennu ammumaa nuu beekaa jedheera. Hojjettoon imbaasichaa yookaan imbaasichi Finfinnee jiru dubartiin ulfaa tokko biyya kanaatii ulfataatee Ameerikaa deemuu yoo wayita gaafattu imbaasichi isheen achitti deessee lammummaa mucaa isheef argisiisuudhaaf akka ta'e yoo bare yookaan immoo ragaa yoo argate viizaa yoo gaafattanillee isiniin kennuu ammumaa nuu beekaa kan jedhe torbee kana keessadha. Kunis kan ta'e erga pirezidantiin Ameerikaa amma aangoorra jiran masaraa keessa jiran Doonaald Tiraamp amajjii 20 kaasee kan imaammatoota addunyaa irratti biyya isaanii hordofaa turte jijjiiran keessaa tokko dhimma ijoolleen biyya sanatti dhalattee lammummaa argachuuti. Nan hambisa jedhanii turanii wayita filannoodhaaf dorgomanii hambisaa jiru jechuudha. Kanaaf kanaan dura addunyaa irraatii haati manaa sooressoota tujaarota qondaala mootummootaa biyyoota adda addaa haati manaa isaanii wayita ulfaahan yookaan ijoolleen dubaraa isaanii wayita ulfaahan gara Ameerikaatti erganii ijoolleen daa'imni dhalattu lammii Ameerikaa akka taatu seerri hayyamaaf ture. Amma garuu hafeeraa jedhee imbaasiin Ameerikaa
torbee kana keessa beekseera. Ayyee kan itti aanu kan na bira odoo fakkaatu lamatu na bira jira. Dooniin namoota 154 feetee deemaa turte qarqara Yemenitti dhidhimuudhaan lubbuu namoota hedduu darbee jira. Dhaabbatni godaantota addunyaa akka beeksisetti dooniin Jibuutii irraa baqattoota feetee tokko qarqara galaana Yemenirraa erga geesse booda dhidhimtee lubbuu namoota 68 akka galaafatte battaluma sanatti baramee jira jechuudhaan beeksisee ture. Namootni bishaan sanarra turan doonii sanarra turan 154 kan ta'an keessaati namoota 12 kan argaman yoo ta'u 74 achi buuteen isaanii dhabame warri inni du'aniiru jedhaman baay'een isaanii reeffi isaanii bishaan irra isaa keessatu bololi'u kan argame amma gara 100 olitti akka siqaa jirudha kan dubbatame. Kanaaf durumaa kaasee Yemen qarqara godaantonni Afrikaa keessa ba'anii gara biyyoota Arabaatti itti deeman ta'uunsaa waggoota hedduuf dhiyootti immoo baay'inni namoota gama sanitti imalanii akka malee dabalaa waan jiruuf balaan kun illee guyyuutti waggaatti si'a 4-5 akka dabalaa jirudha kan dhaga'ame. Kanumaan wal qabatee immoo egaa dhuguma dhageetu amma kan achirra turan illee ergasii odeeffannoon babbahanii warri doonii sanarra turan 154 qofa akka hin taane 200 illee akka ta'an hundinuu lammiilee Itoophiyaa akka ta'anii kan reeffi argamellee dhibba akka darbedha. Kuni inni dura ati dhiyeessite kuni gaafa jalqabaa oduu ba'e ture. Ergasii immoo kan mul'ateeru jira. Dhugaansaa gara 200 akka ta'an namoonni kan reeffi argames gara 100 akka caalanidha. Kanaan wal qabatee dhaabbileen adda addaa ibsa gaddaa baafataniiru. Dhaabbileen siyaasaa kan waloonis akka kaawwakasitti akka dhuunfaattis KFOf ABO waloonis warri kaawwakasii baafataniiru. Warri kaanis innaatfaas baasaniiru. Turteetummoo baay'ee erga turtee boodammoo waldaan amantaa ortodoksii Itoophiyaa innis ibsa gaddaa baafateera. Kan komatamaa jiru mootummaan federaalaa gadi ba'ee hin dubbanne kan jedhu komee hawaasa keessatti dhagahamaa jirudha. Kanumatti dabaluu barbaadan. Kanuma anis xiqqoo kan itti dabalu isumaan kan wal fakkaatu godaantonni lammiilee Itoophiyaa galaana Yemen irratti beelaa fi dheebuudhaan kan isaan du'uu isaanii torban darbe kana keessa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu ibse. Somaaliyaa irraa gara Yemen kan imalaa turan godaantonni Itoophiyaa lammii Itoophiyaa ta'an torba beelaaf dheebuudhaan du'uudha jaarmiyaan godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan beeksise bidassu. Egaa nama gaddisiisa kallattii hundumaan uummanni kun kan yaa'aa jiru karaa Jibuutii qofaan miti gara Mooyaleetiin Kibbarraan gama Sudaaniin dhiharraan gama Eertiraattis akka namni godaanaa jirudha kan dubbatamaa jiru. Sababni isaa immoo waan adda addaati. Beelli jira, rakkinni nageenyaa waraana baqachuun jira, hiyyummaan jira, jireenyi qaalaheera. Kana kanaan wal qabata. Kanaaf mootummaan irratti hojjechuun dhaabbileen gargaarsaas leenjii adda addaa hubannoo qabsiisuu irratti hawaasichaaf dargaggootaaf shamarraniif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kanas ta'e garuu namni garmalee miidhamaa jira geetu. Kabiraa kan dhagaame torbee kana keessa waa'ee Tigraay ilaallata. Komishiniin qondaalonni ol'aanoo komishinii marii biyyoolessaa kan jila olaanoo hogganoota isaanii of keessaa qabu gara Tigraay deemanii ture torbee kana keessa. Achitti warra hogganoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa dabalatee hogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay isa sirriitti nagarree suuraa isaanii keessatti hirmaachuu isaanii sirriitti nagarree'anii garuu warra dhaabbilee siyaasaa kan naannoo sana keessa socho'an waliin kutaa hawaasa adda addaa qooda fudhattoota adda addaa warra dhiibbaa gochuu danda'an naannicha keessatti argee waliin mari'adheera jedheera Komishinii Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa. Marii sanarratti haala gabbisaatu ture gaaffileen ka'an jiru. Gaaffilee ka'an keessaa tokko waliigalteen nagaa buusuu Piriitooriyaatti Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay mallatteessan sun hojiirra ooluu qaba kan jedhu ka'ee ture. Buqqaatonnis qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu kan jedhus gaaffiin nu dhiyaateera. Gaaffiin dhiyaate kun immoo akka gaariittidha. Haal dureetoo hin taane marii biyyoolessaa godhamu keessatti
akka galuuf yaada kennameera. Kanaaf Tigraay keessatti marii biyyoolessaa gaggeessuuf haalli lafarra jiru hayyamaadha, mijataadha jedhee komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaa torbee kana keessa dhabeesse. Dassoo oduu xumuraa kan bira jiru namoota Ameerikaa keessa karaa seeraan ala galanii jiraataa turan jedhaman keessaa 250 kaagaaliin ofitti fudhattee akka qubachiisuuf jirtu torban dabarsine kana keessa dhagahamee jira. Waxabajjii darbe keessa aangaa'onni Ruwaandaa fi Ameerikaa dhimma kanarratti wal arganii waliigaltee mallatteessanii akka turan Rootersiitu gabaasee torban kana dabarsine kana keessa haga yoonaatti oduunsaa hin gabaafamne irra deebi'amee haa ta'u malee garuu Trump erga masaraa seenaniiti maqaa namoota marsaa duraa gara gamasitti ergamuuf jiranii Ruwaandaaf ergameera jechuun dhagahameera torban dabarsine kana keessa. Ameerikaa kan ari'ataman 250 Ruwaandaan fudhattee qubachiisuuf tole jechuu ishee illee mirkaneeffamee jira. Waan kun immoo akka dhugaa ta'e dubbii himtuun mootummaa Ruwaandaa aadde Yoolaandee Mokolo mirkaneessanii jiru torban dabarsine kana keessa. Sababni isaas hundi isaanii rakkoo qeerraa buqqa'uu waan isaan quunnameef deebisnee gadi dhaabuudhaaf jedhanii dassu. Nama waan ta'eef hidhan simannaadha dubbiin siyaasaa fi dinagdeedha. Dhugaadha Tiraamp baqattoota ari'aa jiru erga aangootti deebi'anii booda baay'ee isaanii Venezuelaattis, Meksikoottis, Kolumbiyaattis ari'aniiru. Warra biyyi fudhachuu diddemmoo gara Sudaan kibbaatti illee fe'aniiru. Sudaan kibbaa fidanii ari'anii galchaniiru. Lammii Sudaan kibbaas keessa jira garuu kan biyyoota adda addaa fidanii Sudaan kibbaa galchaniiru. Biyyoota humna hin qabne diduu hin dandeenye maallaqaan arraabsisanii doorsisanii haa ta'u kanan sii godha jedhanii mooksanii itti ergaadha jiru. Kana manni murtii garuu didee ture. Manni murtii Ameerikaa sadarkaa duraa mirga namaatii warri humnaan asii ari'aman kun fedhiin isaanii ilaalamuu qaba kan jedhu dubbicha takkaaf dhaabee ture. Garuu pirezidantiin Ameerikaa immoo oliyyannoo mana murtii federaalaatti waan ol fudhatee manni murtii federaalaa Tiraamp fayyameera. Kanaafidha namoonni biyyaa baafamaa jiran jechuudha warri baqattoota seeraan aladha jedhaman biyya sana keessa. Kabira geetu ni dhuma ammas waa'ee Ameerikaa fi Raashiyaa laallata. Ameerikaa fi Raashiyaan pirezidantoonni isaanii lamaan torbee dhufu keessa qaamaan wal agarree dhimma lola Yuukireenii fi Raashiyaa jidduu deemaa jiru irratti ni dubbannaa jedhanii beeksisaniiru. New York Timesis kana baaseera, Sputnikinis kana baasaniiru. Kan isaan jedhanii qondaalonni Ameerikaa olaanoon roobii darbe Moskoo deemanii Puutiin waliin pirezidantii Ameerikaa pirezidantii Raashiyaa Vladimir Puutiin waliin mari'ataniiru. Kanaan dura lolli haa dhaabbatu jedhanii yeroo hedduu akeekkachiisaa turanii waamicha godhaa turanii Tiraamp gaafa duulana filadhaa jedhanii turanis yoommoo ajaja tokkoon gaafuma tokkotti lola Yuukireenii fi Raashiyaa jidduu nan dhaaba jedhanii waadaa galanii turan. Garuu kun amma ji'a 8ffaa keessa jiru lolli sun immoo waggaa 4ffaa keessa jiran dhaabbanne. Yeroo hedduu Zelenskiis akeekkachiisanii qabeenya lafa keessaa biyyattiin qabdus mallatteessifatanii Raashiyaattis dheekkamanii ori'anii na aarsiteettas jedhanii Puutiniitiin doorsisaniis Puutiin tole hin jenne. Jiloota isaaniis gara Turkiittis erganii turanii gara Emireetii fi Qaataarittis erganii turanii Abu Dhabi jechuu kootiin Emireetii. Jaroonni inni gurguddaa wal arguu hin dandeenye pirezidantoonni sadan kan Ameerikaa kan Yuukireenii fi kan Raashiyaa. Amma garuu roobii eengaddaa Raashiyaan tole jetteetti jedhamee karaa dubbii himtuu waajjira pirezidantii Ameerikaatiin dubbatameera. Ameerikaa ammatu bilbiltee tolee Tiraamp argee waliin haasaa jedheera Puutiin jette isheetu dubbate. Kanaaf torbee dhufu keessa bakka ta'etti wal arguuf jiru. Wal arganii dhimma lola Yuukireenii fi Raashiyaa jidduu haasa'uuf akka jiran Tiraampis mirkaneessaniiru. Hoogganoota gamtaa Awurooppaa fi pirezidantii Yuukireen Zelenskiitti himaniiru bilbilaanii. Zelenskiinis isaa booda Puutiin amma tole jechuu danda'a lola sanaa fi maaliif dhiibbaan irra jiru guddaadha kan jedhu tokko Zelenskiin isaa ta'aniiru. Kanas ta'e sana torbee dhufu keessa wal agarraa jedhaniiru. Puutinii fi Tiraamp eessatti akka wal argaman garuu ifatti biyyi lamaaniyyuu maqaa biyya deemanii achitti wal arganii hin beeksifne. Kanuma.
Xumur. Gabaabsigaa nuu xumura jechuukooti. Egaa daawwattoota keenyaaf filattanii waan nu dhaggeeffattaniif nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Oduulee jajjaboo kan torban kanaa aniif dassuun cuunfinee isin biraan geenya kanarraa kana fakkaata ture. Torban nagaa keessa jiraadhaa.